السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كبدم توتر جرة توتر المان ورمو بقي جراتني. حيون الرا حيون كني ما شاء الله. ما شاء الله سر جني رهيه. ربي أكسم سيهك عيش والله. مم. أكجت تجا حيون كسنيجا كان سايدو تيرمتي في بري برباچا في نانجتني. Birrii barbaachaaf itti heerumte isheenii naan jettanii jette. Kana biraan immoo yoonni Gondor, Goojjam bakka barbaade yoonni 99 deemu hayyuun keessanii kanaa booda mana teessee isan hedduu jette. Mana teessee san hedduu jette. Kanaafuu hayyuuni amma biiroo keessa galtee biiroo ishee keessa ashkarakkaruu qabdi gaa jette. Maaliif jennaanii dubartoonni mana zim jettanii mana keessa taa'an oliina mataafis birrii dhiiran gaafatiina uffata keessaniis hin gaafatina rifeensa mataa keessanii qeensa mataa keessaniifis hin gaafatiina jettee jirti hayyuun. Maaliif ofillee yoo isin zirikirkattanii yoo isin zirikirkamtanii of gadhiistanii of hin qixeessitanii yoo ta'e dhiirri 4-3 isin irratti fuudhaa jette dhiirri 3-4 isin irratti fuudhaa. Maal gochuu qabdu kanaafuu akka inni isin irratti hin fuunee fi of qayeeshuu of qixeessuu qabdu. Zim jettanii zirikirkamtanii hin taa'ina mana keessaa jettee jirti. Kana biraan immoo kana booda hayyuunii saayidoo birrii gaafachuun hin jiru. Akkas goote lakkaa'uudha isheen illee teessee. Amma biiroo ishee keessa teessee hayyuun tokko lama jettee birrii ishee lakkaa'uudha jette. Saayidoo gizee sana saayidoo birrii fidii, saayidoo akkas naa godhii, saayidoo kana naa godhii hafee jira. Maaliifii amma biiroo keessa galee biiroo ashkarakkaraan jira wanta ta'eef saayidoo birrii fidii, birrii akkas naa godhii, kana naa godhii jechuun amma hafee jira jette. Kanaafuu isinillee akkuma hayyuu keenaa akkuma hayyuu kanaa jette akkuma anaa kanaa dubartoonni teessanii harka dhiiraan ilaalina jechuu isheeti yaadni ishee garuu dhugumallee dubartoonni sirmayyuu taa'anii harka dhiiraa ilaaluu jechuun kiyyoo galan jechuudha. Carraa mataa ishee isheenillee amma rabbiin laaffisee dhugumadha. Dubartiin tokko carraa mataa ishee dhuunfattee carraa kun waanuma jirudha sirriidha. Taa'anii dhiira bichaa harka dhiira bichaa eeguunillee hin ta'u. Yoonillee akkas carraakkatu isheenillee carraakkachuu waan tokko dhuunfattee jechuudha. Wallaahi dhuguma waanuma jiru zim jedhanii mana keessa taa'urra isheenillee waan rabbiin laaffise tokko hojjetachuun wayim waan isheetti tole tokko carraaqqattee fidattee isheenis of danda'uun bareedaadha. Yeroo hunda kana harka dhiiraa laaluuni yeroo hunda kana fidi dhiira jechuuni hin ulfaata dhugumadha. Wallaahi jechi isheen amma wanti qalbiif isaa jettu gaaf isaa jettu iyyuu malee jechi isheen itti fayyadamte sun waanuma lafa jirudha jechuudha. Garii nama taa'een harkuma dhiiraa eegu baay'eetu jira wallaahi. Hanni gizee hunda akka ibiddarra wal kaanii wal lolan kan fidii irratti jechuudha. Maaliifii kanaafiyyuu dubartiin zim jettee harkatti dhiiraallee ilaaluu hin qabdu. Waan rabbi laaffise isheenillee carraaqqachuu waanuma jirudha. Hayyuun kanaafiyyuu har'a maal jetteera isheenillee anillee kanaafu kanaa booda tokko lama jedheen mishik godheen birri lakkaa'uu qaba. Yoo sana saayidoo kana godhii maalii godhii kana na dandeeyyi jechuun hafee jira. Hayyuun keessa nama kanaa booda biiroo keessaa ashkarakkarti jettee akkuma argitan kana makiinaa keessa buustee makiinaa fuutee hojjette maashaallah. Makiinitti oofuu barachuun qalbii miti dhugaa rabbi. Cimtuudha maan jettu lakki ceeteetti dhugaa rabbi. Kanaafuu ani birriif jettee warri itti heerumte birriif jetteeti saayidoo jettanii kana booda birriin hafee jira. Ani biiroo keessa galee biiroo keessa ashkarakkaraa jira jessanii jettee haamsatanii dabarsitee jirti. Yeroo birriif jettee itti heerumte hin jedhiina namaan birriif jettee kanaan duras wayii kana maal jettee gaaffii tokko irratti waamamtee iyyatte qabeenya barbaachaaf saayidootti heerumte naan jedhanii. Qabeenya yoo ta'e maatiin kooyyuu hin qabaa. Ani maaltu godha qabeenya isa jaalladhe malee ani qabeenya isaan barbaanne. Ani isa jaalladhe jettee himte. Qabeenyaaf itti heerumte inni jedhu immoo warra koomentoraati. Koomentii asaabu
qabeenyaaf itti isa barbaadda qabeenyaaf itti akkas gootaa jedhu dhuguma namni tokko han isa jaallatu dhiisee kanuma rabbi alama fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf ishee namni biraa jaallata duraan isa diddee mitiin isheen saayidoo dhiisu du'een argama malee jettee saayidoo itti heerumte namni ishee barbaade nama baay'ee garuu duubarraan jechuudha. Akkasii egaa rabbi bishaan mi'aan yoo godhe kan sin faana fiiguu dhiistaniiti ofii faanarra fiigduu jechuudha. Kanaaf namni immoo birrii gattee itti heerumtee jedhee maqaa ishee balleessu kanaafidha. Kanaafiyyuu amma isheen kanaa booda ani harka sayidoon ilaalu dubartoonni illee akkasuma taa jettee nu dabarsitee jirti. Galatoon dhuguma keeti. Nuti illee harka dhiiraa ilaaluu hin qabnu. Nuti illee carraannee ubbushuu nuti illee akkuma inni tattaafannuu qabna. Maaltu addaan nu godhe dhiirarraati? Maaltu addaan nu godhe fakkeenyaaf? Wanti addaan nu godhe jira dhiirarraati. Wanti addaan nu godhe hin jiru. Maaltu addaan nu godhe dhugaa rabbii dhuguma. Hin dalagannaan carraanna nuti illee wallaahi. Ani kanaafiyyuu nuti illee akkuma isaa carraannee of bushuun of jiraachisuun harka namaa keessaa ilaaluu dhiisuun wanti nu daangessu hin jiru jechuudha. Nuti illee carraannee buluu hin dandeenya jechuudha. Wanta isheen kana jettuuf harka namaa keessa ilaaluu tattaafadhaati akkuma koofanaa jetteetti gaafa biiroo keessaa immoo nu agarsiisi hayyuu. Gaafa biiroo keessa galtu immoo akkuma amma makiinaa kana keessa galte makiinaa kana ashkarakkartee ani biiroo kana keessa galeen ashkarakkara jette kanaallee gaafa biiricha keessa galte immoo akkasuma ashkarakkareetii nu agarsiisi dhugaa rabbii kanallee nu agarsiisuu qabdi. Ammallee kursii Sumayyaan ashkarakkartu tokkos ashkarakkaraa jirta irra teessee dhuguma kursitti tokko Sumayyaa Yemenirraa fidee maal jechaa jirti. Isheen illee kursitti kasanaa wallaahi kursii daala akka boora tokkotti kursiitti sanarra teessee akkas shunkulululullutti gama geesse gamanatti deebi'aa jirti kursii tokkorra teessee. Mucaaman harka laachuu diddee wallaahi dhugaa rabbii cimtee jirti dhugaa rabbii. Wambarii yoo dhufeen illee wambaruma namoonni gargariin immoo wayii wambarii kanas ishee qeeqaa jiru. Uummanni dhugaa rabbii. Uummanni maraatanii wayii wambarii kanallee irraa haasaa jiru. Sumayyaan wambarii fiddee jennaan isheen illee wambarii fiddee jedhanii jechuudha. Kan barbaadde yoo fiddu yeroo isheetitti dhiisaame haa fiddu dhugaa rabbicha haa fidduuti. Dhugaa maaliif baay'ee tokko wallaahi laazime yoo akkas ilaala ani giseen akkas ilaala dura garuu dhugaa rabbiin aarsitiitti aare wallaahi itti aare waan bakka akka waan isheen bira jirtu haasaani gisee tokko wallaahi laazim dhiisa jiraattu booshe dhaana taate gaafa Sumayyaan harka hiite sodaa guddina gisee lama hiite sana gaafa sana dhugaa rabbii baga dhiira taate kan hin jedheen baga sheexaana taate dhugaa rabbii maaliifi sodaa guddina harka lama gisee lama harka han isheen hidhamte jechuudha. Ishee tokko hiikanillee ishee otoo hiikiin dhiisan maaliifi akka isheen isaaniin dhiisne akka achitti isheen dachee nyaachistu beektiiti jechuudha. Kanaafuu cimaan cimumaadha dhiisaa jiraattu dhugaa rabbii maaliif otoo ishee waan laaftu ta'e akkuma ishee sana hiittee sila gadhiisti jechuudha. Ishee sana hiitteetti kana dhiiste achumarratti akka argitan jechuudha akkuma hidhamte sanatti. Munaa sanatu hiikee yoo ta'e malee Sumayyaan achumatti dhiiste deette gaafa dura. Cimaadha. Hayyuu aamsanuu dhaamteef galatoome dhuguma keetii tattaafachuun dirqama keenya amma tokko lamanne.